tekestii sobaa yookiin miseejii sobaa ediitii gootanii Ugaasaa akka waaqni baasu akka jirtanitti biyya keessaas biyya alaas warra jirtan. Galata guddaan qaba. Kana beekaala muuziqaa nyaachuu qabu. Arrabsoon nuun saba guddaa irraa sin eegamu. Akkam tordofsitu kiyya bakka irratti nageenya sana akka jecha arras viidiyoo biraatti walitti hidhamee jira. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadan abdii guddaan sirraa qaba. Dhimma Odaa Waardii irratti haatiman Haacaaluu jecha isheen dubbatti yookiin haasaa isheen gootee turte waliin daawwanna. Darbees immoo namoota komii Odaa Waardii irraa qabanii fi tekestii sobaatiin akka Bashaatu Tolaa Maariyaamitti haasa'anitti ediitii godhanii footoshooppiidhaan sirreessa ergaa dogoggoraa namootaaf dabarsaa jiranitti waliin ilaalla. Namoota Odaa Waardii injifatanis keessa waliin ilaalla. Viidiyoo kana hagadumaatti daawwadhaa. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessaa. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa ta'uu jiran subscribe gochuun dagate mallattoon notification tuqaan isin jechuu barbaada. Hagadumaatti na daawwadhaa. Viidiyoon keenya jalqabaa Waaqoo Getaachoo bakka Odaa Waardiitti argamee ture. Sana booda maaltu ta'e? Dhugaa rafee ta'uu qoosaa ta'u garuu qoosaa natti fakkaata. Qoosanatti fakkaata itti yaadanii yookiin beekaanuma waan godhanitti fakkaata malee rafamu lafa qophii jeequmsa akkasii irratti rivis nama hin qabu. Qoosaanuma faniima akka nu bohaarsuu godhanitti fakkaata namatti tola. Hai haceta akkasiin ati seera itti hojjettee seefuu faantoon faan caalta jedhee namicha kanaan jedhee jechuudha show. Isaa sagalee proposaalii mudarrees yaadannoo sana fedhe. Haceen nama jaalalaati. Dubbannee waan fedhu miti. Boonniin nuun baane ala sanboossuuf miti. Kabajii kun isaa mala hundi keessan akka jaallattan beeknaa. Haadha manaa Caaluu haasofsiisuu fi Jabanaan isaa. Duraan dursee akka hunda dandeenyu godhee Waaqni asin goosaatiif haadha isaa wajjin galatoomuu jedha. Har'a guyyaa kanatti, sa'a kanatti, daqiiqaa kanatti akka laphee guutuudhaan isin fuuldura dhaabbadhee dubbatu kan na godhu abbaa warraa koo Haacaaluu Hundeessaa amanamaa goota jaalalaa fakkeessuu fi fakkaatuu hin dandeenye goota biyya isaatiif saba isaatiif darbe nuuf ifa ta'ee inni dhaame har'a guyyaa kanatti ifa taatanii isa ibsu keessaniif galatoomaa jedha. Seenaan hin darbu seenaa hirminyaa fedhiraniyyuu egaa yaadannoon kun isaaf warra isa wajjin wareegamaniif akkasumas isa dura wareegamaniif haa ta'u jedha. Bitaansinaan Bashaatuunis kennaa kana waan nu kenniteef maqaa isaa kun galatoomin jedha. Egaa akkuma inni jedhe yartuun gantuun asumeefi asyoon warri isaa nyaatu warri isa nyaatirree amma hin jiranii waan jiran isatti fakkaatu inni garuu jiraata seenaa inni nyaatu dhugaasaa akka waaqni baasu akka jirtanitti biyya keessaas biyya alaas warra jirtan. Qabdanii akka waaqanaa kadhatan jedha. Dhugaan ilma waaqaati galatoomaa. Imaanaa dhagaa kan iseen uummatatti laattee haqqisaa akka ba'uuf isin nu kadhadhaa nu gargaaraa jechaa jira. Hagayoona haqqisaa hin bahin jira. Saniif waan biraa hin barbaadu isin amma iyyuu haqqisaa yookiin dhugaansaa ho'i gumaansaa akka ba'u barbaaddi. Dhaamsa kana kan isin dhaammatte. Dhaamsa kana immoo nuti ilmaan Oromoo artistooti keenya namoota biyya keessa biyya ala jirtan hundumtuu imaanaa nutti kennaa jirti jechuudha hunda keenya. Gaaf tokko dhugaansaa hin baajinne abdii guddaa qabna akka buus immoo inama gumaansaa inuma baa inafu. Kana ture egaa qophichi hedduu namatti tola. Asaaseen achirratti gootedha. Guutummaan Odaa Waardii viidiyoon isaa kuni sanbata dhufaa jiru kan sanbata fuuldura keenyaa kana gadhiifama. Karaa FBC jechuun Faanaa Broadcasting Corporation jechuudha. Achirraan ganaa darbaa guutummaan isaa. Kun viidiyoo citee ba'edha. Haacaaluunis yeroo lubbuun jiru Odaa Waardii badhaafamee ture irratti akkas jedhee ture. Maraaf waan xinnoo kana hojjedhee ulfina humna kiyyaa ol natti uwwiseef galata guddaan qaba. Ulfinni natti uwwisee kun
hojii koo kanaan dura hojjedhe caalatti akkan hojjedhuuf imaanaa natti fakkaate jechuudha. Odaa Awwaardii nyaatan keessaa tokko Andu'aalem Gosaa darbee laallaadha. Sanyii Faasakaa. Kun immoo itoo nyaatu ta'ee nama dhiba malee kun. Warra filannoodha. Fuudhan kabajan kee. Iskunee yaadamaku. Isas kunee yaadamaku. Argaa fasileessa. Addeessa. Ya masuk Natara. Andu Gosa. Iya. Andu Gosa. Formado. Atau gimana kak? Pasa ni bahasa kak. Andu'aalem biyya keessa jiru Dubayin jira konsertii deemanii jiru Leencoonis Andu'aalem biyya keessa jiranii Dubayin jiru konsertii deemanii muuziqaa achitti konsertii hojjetaa jiru. Director amansiisaa immoo muuziqaa darbee laalasa kan direct godhe amansiisaa ifaati isatu Odaa Awwaardii fuuchuu fi deemaa jira. Andu'aalem Gosaati maayikii amansiisaa wanti ilaala. Tuni galatuma Andu'aalem egaa toosinaatti hundi keessan warri deeggarsa garaa garaa naaf gochaa jirtan galatuma ulfaadhaa isa jedhanii abdadhaa. Warreen wanni kana ittiin haaraa bifa garaa garaatiin beeksisaa turtan hundi keessan ulfaadhaa. Akkuma argaa jirtan egaa akka ajaa'ibaatti gargaaraa jira. Kana caala immoo bara waan guddaa hedduu argina ulfaadhaa keessan ifa bana intalli xaafootti marmaartu sun eenyu? Andu'aalem gaafadha. Zeetii barbaachisu Kainoo tola Odaa Awwaardiin barana. Akkuma eegneedha. Darbee laallaan nyaatama eegne, sagliin nyaatama eegne, galaanaanis nyaateera fakkaata. Viidiyoon hin baane gaala kan bee mana sirriitti kan bee saglii fi darbee laallaan beeka inni kaan sanbata gadhiifama. Dhugaa baay'ee namatti tola. Kana beekaala muuziqaa nyaachuu qabu. Kasa Odaa Marsaa Shanaffaa. Sirba ammayyaa filatamaa baratuma namaa sadii kan inni bada. Wala sadii kudha sadii. Shanaffaa. Sirba ammayyaa filatamaa. Suuraa. Eegdoo. Sooyyoo ta'uu tamallas. Robii kaafii. Jiroo. Suuraan hin jiru garuu eessa deeme? Suuraa. Ayyoo. Suuraa. Eegdoo leelaa naxalaa seemaa butanii galaasii jamman. Sooyyoo ta'uu tamallas. Sooyyoo ta'uu tamallas. Maaliin doonaa alaabaa kun kan ta'e qabaatu. Sirba isaa sadeen gaddaati kun. Farsoo kuufee mamoodhaanii buuseedha. Farsoof daadhiin gaafa wal makuu sammuudhaan kan ta'a. Ibiddoo galaan afaan keessan bakka gammaddanii maayikii nama tokkoof hin dhaadha. Sadan keessan waliin galaati. Roobii ibiddoo. Roobee kan fo'aa dheeraa garuu. Ayyii galatooma. Toga gammaddanii dhaqaa galiin eebbisa. Jangan guyyaa nama yeroo isaa fi humna isaa sammuu baay'ee namatti tolaa gammanneerraa. Namoonni Odaa Awwaardiirraa komee qabdan yookiin immoo Bashaatu Sula Maariyaamiin maqaa balleessu yookiin immoo Odaa Awwaardiin akka uummata biratti fudhatama hin qabne gochuu fi tekstii sobaa yookiin miseejii sobaa ediitii gootanii sooshaal miidiyaa irraa raabsaa jirtanii soba akka ta'e akka bartan isiniin jechuun barbaada. Gamanumaanii
Bashaa Tola Maariyaamiin inni ilaallatu teekessi sobaa barreessanii akka waan isheen keessaa haasofteetti fakkeessaniiti kan isaan sooshaal miidiyaa irratti deemsisaa jiranii. Kuni isee miti peejii sobaadha ediitii godhaniiti uummata akka bartan siin jechuu barbaada. Deebiis immoo namoonni odaa walirra komii qabdanii kun asii amma akkas jedha. Badhaasni odaa marsaa shanaffaan milkiin xumurameera. Milkaa'ina kanaaf kanneen waliin dhaabbatan hunda ni galateeffanna. Guutuun sagantichaa karaa FBC sanbata dhufu isiniif dhiyaata. Yaadachiisa. Kanneen ergaa yookiin waliin dubbii karaa FB nu waliin taasisan fakkeessuun ergaa sobaa Photoshop hojjechuun screenshot qopheessuun ta'ee jedhanii facaasan ergichi keenya akka hin taane isin hubachiifna. Nuti gama kamiiniyyuu gocha akkas fokkisaa ta'e hin dalagnu. Kan biraan dhimmi nuti kaasuu qabnuu fi komee ka'aa jiruuf deebii ni ta'a jennee yaadnu sagantaan kaleessa galgala jechuunis badhaasni odaa marsaa shanaffaan hojiiwwan xumura 2020 irraa eegalee hanga naannoo walakkeessa bara 2021tti hojjetaman qofa irratti xiyyeeffata. Kanammoo reefuu eegalla utuu hin taane baroota darbanis akkasumaan dalagaa turre. Kana jechuun sirboota sana keessaa fi amma anumti hubannoo kana hin qabun ture kanaan dura. Bulloo fa'aa dorgomaa sirboota dhiyeenya baantu dorgomachaan ture. Sirbooti yeroo amma bulloonfamu isattaanu keessattidha kan isaan dorgomanii jechuudha. Malee ituu hubannoon qabaatiin namoota sooshaal miidiyaa irratti komee qabdan keessa dhiyeeffachaa jirtanii irraa kusadhaa siin jechuu barbaada. Warrooti amma keessan galini marsaa ja'affaatti keessa galan hirmaachuu danda'u jechuuf jenne. Kanaaf hojii gaariidha kan hojjetamaa jiru. Aartii Oromoo jabeessaa jirti. Isinis jabeessuu qabdu malee duuba deebitanii akkasii sirba qabsoo fiduu diddee mootummaa wajjin hojjetti seenaa akkasiidha bashaatuun akkasii jechuu mannaa jajjabeessuutu gaariidha. Waan akkasii akka Oromootti aartii keenya waan guddisuu fi jajjabeessuudha malee kan irratti irraa dubbachuun nurraan turre isinirra isin turre jechuun barbaada. Gara gadiitti akkas jedha. Kanaafuu yeroo kana asitti hojii isaanii kan uummata biraan ga'an hojiin isaanii kan dorgommiif dhiyaatu badhaasa odaa ja'affaa irratti ta'a. Sababni isaas yeroo hojiin isaanii itti uummata bira ga'een wal qabata. Kanaan ala dhimmi biraa adeemsifamu arrabsoon nuun saba guddaa irraa sin eegamu. Nuunis nuun hin madaalu. Waan akka fooyya'uu qabu barbaadan yaada keessan kallattiidhaan nuuf qoodaa. Malee kanaaf maqaballeessii maal jettan kana dhiisaa isiniin jechuun barbaada. Kana peejii isaanii jalattanii hubannoo irraa argachuu dandeessanii jedha. Hordoftoota yaa qophiin isiniif qabaate kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammadan abdii guddaan sirraa qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.